Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Mootummaan Adduwaay duula farra Islaamummaa geggeessuu eega jalqabee kunoo waggootaan lakkaa'uusiseera. Hawaasni musliimaas duula isarratti baname kan karaa nagaatiin ofirraa deebisuuf tooftaawwan balaaleffannaa addaa baafatuun balaaleffatuu isaa itti fufeera. Haa ta'u malee sirni mootummaa Abbaa Irree kun gocha isaa kanirraa deebi'uuf hin eeyyamne. Gocha suukkanneessaa sirnoonni duraan turan musliimoota biyya keenya irratti raawwatan leellisuuf jecha yaadannoo isaaniif siidaa dhaabuuf sochii jalqabeera. Dhiheenya kanatti siidaa Atsee Yohaannis naannoo Tigraayitti ijaaramuuf ta'u odeeffannoon adda addaa bahaa jira. Atsee Yohaannis mootii gocha suukkanneessaa musliimoota biyyattii irratti raawwatuun seenaan himudha. Haa ta'u malee sirni wayyaanee kun seenaa suukkanneessaa musliimoota irratti raawwatame san deeggaruudhaan siidaa abbaa isaanii Atsee Yohaannis ijaaruuf sochii isaanii itti fufaniiru. Ijaaramuun siidaa kanaa immoo tuffii mootummaan Abbaa Irree musliimootaaf qabu kan ifaa fi ifatti calaqqiseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa kan fulbaana 19 2008 September 30 2015 Zulhijjaa 16 barkum 1436 guyyaa roobii isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya kan har'aatti qophiiwwan adda addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophiiwwan keenya gidduu qophii qalamaa jalatti diraamaan mata duree isaa jala bultii Nasrii jedha. Siidaa Atsee Yohaannisiif ijaaramuuf jedhe ilaalchisee mata duree miidhaawwan Atsee Yohaannis jedhuun miidhaa inni musliimoota irratti raawwate kan isin yaadachiisnu yoo ta'u, sagantaa guyyaa har'aa qindeessuun kan isiniif geggeessu obboleessi keessan Abbaas Ibn al-Islaam yoo ta'u, gama kutaa teknikaatiin obboleessi keenya Abulkayr nu wajjin jira. Amma hunda kan dursu qophii oduu wajjin turtii gaarii. Hangafoota oduu sagantaan deeggartoonni qabsiyaatil jarmiyaa Risaalaa Intarnaashinaal fi Masjidul Rahmaan kan magaalaa Siyaatilitti argamu wajjin ta'uun qopheessan milkaa'inaan kan xumurame ta'uu ibsame. Dargaggoonni guyyaa ayyaanii Iidatti magaalaa Finfinnee irraa tisheertii fidaa akka jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman walumaa galatti wabii qarshii 15,000 gaafatamuu isaanii beekame. Waldaan tokkummaa musliimoota Itiyoophiyaa kan Sheek Said Ahmad Mustafaan hoogganamu magaalaa Riyaaditti sagantaa tokkummaa fi sadaqaa guddaa ta'e geggeesse. Magaalaa Daamaatti duulli musliimoota qulqulluu hidhuu cimee itti fufeera. Amma oduu bal'inaan. Sagantaan deeggartoonni qabsichaa Siyaatil Jaarmiyaa Risaalaa Intarnaashinaal fi Masjidul Rahmaan kan magaalaa Siyaatilitti argamu wajjin ta'uun qopheessan milkaa'inaan kan xumurame ta'uu ibsame. Sagantaan magaalaa Siyaatilitti Risaalaa Intarnaashinaal fi Itiyoophiyaa Muslim Peaceful Struggle Masjidul Rahmaan kan magaalaa Siyaatilitti argamu wajjin ta'uun mata duree shoora musliimoota biyya alaa jiraatan qabsoo nagayaa hawaasni musliimaa biyya keessa jiru bahuu qaban jedhuun qophaa'ee ture bifa bareedaan kan xumurame ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Keessummoonni sagantaa kan irratti affeeraman Boonaa Mahammad Kanaadaarraa, Sheek Abdul Baari Yahyaa, Sheek Naazir Imaad, Ustaaz Jundallah, Ustaaz Seifal Islaam ta'us beekuun danda'ameera. Sagantaan kun Qur'aanan kan baname yoo ta'u, adeemsa qabsichaa jalqabarraa hanga ammaatti jiruu fi amma boodas maaltu taasifamuu qaba kan jedhu irratti ibsi obboleessi Jundullaahin kennameera. Kanatti aansuun ibsi kun afaan Oromootiin obboleessa Seifal Islaamiin kan dhihaate yoo ta'u, keessummoota sagantaa kan irratti affeeraman kan afaan Oromoo fi afaan Amaaraa hin dhageenyeef dhimma musliimoota biyya keenya ilaalchise jalqabarraa hanga ammaatti waan jiru afaan Ingiliffaatiin kan hubannoon kenname ta'us beekameera. Sagantichi guyyaa keessa sa'a 10 jalqabee halkan sa'a 2:45 kan xumurame ta'us maddoonni nuuf gabaasaniiru. Dargaggoonni guyyaa ayyaanii Iidatti magaalaa Finfinnee irraa tisheertii fidaa akka jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman wabii qarshii 15,000 gaafatamuu isaanii beekame. Magaalaa Finfinnee dargaggoonni tisheertii fidaa akka yaa Rasuulullah jedhu uffatan osoo salaata Iidaaf gara istaadiyeemitti deemaa jiran humnoota mootummaatiin hawaasa gidduu kan qabaman hidhaman ta'us isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoonni qabaman kunniin
mootummaan mana murtii kan dhiyeesse yoo ta'u dargaggoonni kun mirga wabii akka eeggamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtiis tokkoon isaanii wabii qarshii 3,000 akka lakkifaman kan murteesse ta'us beekameera. Manni murtii walumaa galatti dargaggoota 5 kan qarshii 15,000 kan gaafate yoo ta'u maatiiwwan hidhamtoota tishertii amantii uffatuun kan nama hiisisuu fi wabii maallaqaa hamman ga'u gaafatamuun kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Hordoftoonni amantii biroo tishertii barreeffama amantii isaanii ibsu qopheessuun kan uffatan yoo ta'u yeroo dhihoon boodatti garuu musliimoonni tishertii fidaa akka jedhu uffatan kan hidhamaa jiran ta'us beekameera. Anduras magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Jimmaatti musliimoonni tishertii bifa kana uffatan kan hidhaman ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Waldaan tokkummaa musliimoota Itoophiyaa kan Sheek Said Ahmad Mustafaan hoogganamu magaalaa Riyaaditti sagantaa tokkummaa fi sadaqaa guddaa ta'e geggeesse. Sagantaan sadaqaa fi tokkummaa kun ayyaana Iid al-Adhaa sababeeffatuun galgala wiixataa kan qophaa'e yoo ta'u sagantaa dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffate ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Sagantaa kana irratti ulamaa'ota biyya keenya gidduu Sheek Said Ahmad Mustafaa, Sheek Jaabir Abdullah, Sheek Akmal Al-Haddiin, Sheek Muhammad Hussein Fiixoo, Sheek Jaylaan Galatoo, Sheek Siraaj Hamzaa fi Imaam Umar kan hirmaatan ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Sagantaa kana irratti muhaadaraan kan qophaa'e yoo ta'u qabsoo nagaa hawaasni muslima biyya keenyaa itti jiru irrattis ibsi kan kenname ta'uu beekuun danda'ameera. Dabalataanis sumayyoonni biyya Saawudii magaalaa adda addaatti jiraatan sagantaa kanaaf ga'ee guddaa kan taphatan yoo ta'u sagantichi tishertii asxaa qabsoo nagayaatiin kan bareede ta'us maddoonni gabaasaniiru. Dhuma sagantaa irrattis qophiin galii sassaabuu kan taasifame ta'uu beekameera. Magaalaa Adaamaatti duulli musliimoota qulqulluu hidhuu cimee itti fufeera. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti barreeffama giraafii hagayya 26,2007 barreeffame buleen basaastonni mootummaa fi poolisoonni naannoo Oromiyaa musliimoota hidhaa fi kan hiraarsaa jiran ta'uu beekameera. Komishinarri poolisii Oromiyaa basaastota mootummaa wajjin qindoomuudhaan hawaasa muslimaa magaalaa Adaamaa kan shororkeessaa jiran yoo ta'u manneen namoota ni barbaadaman jedhamanii seenuudhaan ogguu namoota barbaadan dhaban mana keessatti argame hidhaa kan turan ta'uu maddoonni keenya kan nuuf gabaasan yoo ta'u hanga ammatti namoonni 6 ta'an kan hidhaa jiran ta'uu beekameera. Obboleewwan hidhaman gidduu isaan 5 komishinii poolisii Oromiyaa kan naannoo hoteela Tiitaasitti argamu kan jiran yoo ta'u obboleessi tokko immoo eessa akka geeffame kan hin beekamin ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Oduuwwan guyyaa har'aaf qabnu kan fakkaatu qophiiwwan hafan hojiin turti gaarii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas deebinee dhufnee jirra. Sagantaan keenyas itti fufee jira. Qophii keenya kan itti aanutti osoo hin darbin dur yaadachiisa gabaabduu qabna. Yaadachiisni kun dhimma balaaleffannaa qabsoo nagayaa ilaalchisee gaggeessitoonni qabsichaa torbee dabre keessa baasan yoo ta'u gaggeessaan qabsichaa sagaleen keenya haa dhaga'amuun yookaan dimtsaachiin samaan torbee dabre keessa duulli haaraan jimaata dabre kan jalqabame ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Duulli kun duula maallaqoota waraqaa irratti barreeffamoota qabsoo nagayaa keenya ibsan barreessuudhaan qabsoo nagayaa keenya lammiiwwan baadiyyaa fi magaala jiraatan horsiisee bulaa fi qotee bulaa keenya mar akka qaqqabu taasisnudha. Duulli kun guutuu biyyattiitti jimaata dabre irraa jalqabee adeemsifamaa jira. Barreeffamoota hanga ammaatti maallaqoota irratti barreeffamaa jiran gidduu mallattoon asxaan qabsoo nagayaa tokko yoo ta'u gama biraatiin immoo dhaadannoowwan adda addaa kan qabsoo keenya ibsan maallaqoota irratti barreeffamuun bahaa jiraatu isaanii dhagahaa jira. Balaaleffannaan bifa kanaa kun immoo miidhaa kamiifuu kan nama hin saaxille ta'us ibsameera. Nutis maallaqa keenya irratti barreessuun balaaleffannaa keenya ibsan. Hawaasni bittaaf gurgurtaa raawwatus barreeffamni kun maal jechuudhaan wal gaafatu jalqabe jechuudha. Kaayyoon guddaan duula kanaa hawaasa muslimaa biyya keessa jiru qabsoo nagayaaf akka dammaqu taasisuudha. Kanaafuu nu hunduu duula kana irratti hirmaatuudhaan qabsoo keenya akka finiinsuun isiniin jenna. Hinsehinaa waan nu gootan warra dagatuun hinsehinaa nu dhiisaa menuu taa'ee isii kee ja'i muslima raata'i boruu keef ja'i. Miidhaawwan Atse Yohaannis Musliimoonni biyya keenyaa dirqamaan cuuphamaniiru akka beeyladatti gorra'amaniiru. Miidhaa fi roorroon hammana hin jedhamne isaan irratti raawwatameera. Kunoo har'a immoo gocha isaan musliimoota irratti raawwataniif sirni yeroo ammaatti jirus naannoo Tigraay magaalaa Maqalee bakka Daayisus jedhamutti siidaa Atse Yohaannis ijaaruuf
dhagaan bu'uuraa buufameera. Atse Yohaannis musliimoota 30 ol ajjeeseef akkamitti siidaan ijaaramaaf? Maaliif ijaaramaaf? Musliimoota roorrisuu isaattuu Atse Yohaannisiif beekumtii kennisiisa moo seenaa armaan gadii kanattuu siidaa isaaf ijaarsisa? Hindagatina warinu mitan hindagatina wanugotan hindagatina karanu itan hindagatina yaka hojatan hindagatina borakabutan hindagatina nigafatantan hindagatina guyaboro isingafanna hindagatina guyaboro isingafanna. Caamsaa 20,1870 waggaa afuraffaa Atse Tewoodiroos itti du'ee fi Yohaannis afuraffaan mootii mootota Itoophiyaa jechuun itti of moggaasu mul'ata. Atse Tewoodiroos kan tokkummaa Itoophiyaa amantii irratti hundaa'uun garjabeenya hammana hin jedhamne musliimoota irratti bara itti raawwateef bara kanatti bakka boru meedaa jedhamutti hoggantummaa Atse Yohaannisiitiin waltajjiin falmii amantaa tokko jalqabame. Walga'iin kun mootii Shawaa kan ofiin jedhu Minilik dabalatee qeesota isaanii fi hoggantoota isaanii kan hirmaachise yoo ta'u, walga'icha irratti murtiin rifachiisaan musliimoota irratti harka muruu, harma muruu fi arraba muruu jedhu labsamuun kan xumuramedha. Musliimoonni kaaba biyyattiitti argaman akka cuuphaman yookaan immoo biyya lakkisanii akka bahan ifatti himameef. Labsiin cuupham yookaan biyya lakkisii bahi jedhu kan Atse Yohaannis baase kun musliimoota kaaba biyyattiitti argamaniif gonkumayyuu liqimfamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee musliimoonni akka Imaamu Muhammad Ali yookaan Raas Mikaa'el kan du'uu mannaa jiraatu wayya jedhanis ni jiru. Musliimoonni kaan immoo guyyaan kun inuma dabra jechuunis guyyaa kiristaana'uun galgal islaamawanis ni jiru. Akkasumas amantii koo jijjiiroo irra du'uunaaf wayya jechuun eenyummaa isaaniif kan wareegamanis ni jiru. Barreessaan Tekle Tsaadiq jedhamu kitaaba seenaa qopheesse keessatti akkas jechuun kaa'ee jira. Isaan abaaraman Diyooqroosiin kan eebbifame jedhu. Seenaa biyyattii keessatti yaa'iin Yohaannis taasise sun kan labsii musliimoota fi waaqeffattoonni Oromoo dirqamaan haa kiristaanawaan yookaan haa cuuphaman jedhu seenaa badaa biyyattiin qabdu keessaa isa tokkodha. Saba Oromoo gidduu jalqaba kan islaamaa gosa bartummaa jedhamudha. Oromoota gidduu jalqaba ajjeefamuudhaan kan kiristaanawaa immoo Oromoo Wallooti. Imaamonni Walloo hundu ni cuuphaman. Imaama Abbaa Waaxa'u Minilikittuu abbaa kiristinnaa ta'eef maqaa isaas Dajjaazmaach Haayile Maariyaam jechuun ta'eef. Imaam Muhammad Ali immoo Yohaannisittuu abbaa kiristinnaa ta'eef maqaa isaas Raas Mikaa'el jechuun moggaaseef. Kan booda ummata dirqamaan cuuphuun jalqabame kan humna qabuu fi kan amantii isaa irratti sabati gara Matammaa fi walakkaan immoo gama Qabbannaa, Jimmaa fi Harargeetti baqate. Biyyi guutuun waraana ta'e. Iddoon hundu dhiiga namootaatiin kan bade ta'e. Mootota gidduu isaan naasuu dharaa qaban tokko akkas jechuun Yohaannisiif gaafii dhiheessan. Mootii keenya gocha kan gooftaan ni jaalata jechuun gaafii dhiheessan. Yohaannisis akkas jechuun deebise. An dhiiga Itoophiyaa kan jige ni deeffadhu. Giraanyis Itoophiyaa yeroo islaamsisaa turetti seefii fi abiddaan dirqisiisuudhaan nutis amantii Maarqos kan yoo har'a kan hin hundeessine ta'e eenyutu hundeessa jechuun deebii isaa ajaa'ibaa deebise. Yohaannis musliimoota naannawa Beromeedaa argaman musliimoota Walloo kafarsiisuun kan dide immoo ajjeesuun itti fufe. Minilikis gama Ankoobar qabatuun musliimoota Oromoo kan Argobbaa, kan Yiifaa fi naannawa sanitti argaman cuuphuun kan dide ajjeesuu itti fufan. Yeroo kanatti musliimoonni carraa dhabanii fi gocha suukkanneessaa kanatti rifatan ni kafaran. Kan amantii isaanii irratti sabatan ajjeefamuudhaan kan hafan immoo gara biyyoota ollaa kan bulchiinsi Yohaannis hin qaqqabnetti baqatan. Yeroo kanatti ture musliimoonni Walloo, Waajiraat, Raayyaa fi Azaboot kan gara biyya Suudaanitti baqatuun musliimoota biyyittii wajjin walitti makamuun tooftaa Yohaannis
barkum tokkoof 881 matamaa irratti haaloo bahaniin baafatuudhaan kan injifatan. Dhumarratti Musliimoonni walloorraa baqatanii turanii fi waraanni Darbush injifannoo galmeessisan. Reenfa Atsee Yohaannis booji'uun mataa irraa kutuun gidduu gabayaa magaalaa Kartuumitti fannisan. Eeyyeet Musliimoonni akkasitti ajjeefamaniiru, biyyarraa ari'amaniiru. Hardhas gochi Yohaannisiin raawwatame sun sirna jiruun deeggaramuu isaa gocha qofaan raawwatuun osoo hin ta'in siida Yohaannisiif ijaaruudhaan deebifamaa jira. Nuti Musliimoonni biyyittii ammattis gochisuu kanneessan bifa ammayyaa qabate akkuma sirnoonni kanaan dura abbootii keenya irratti raawwataa turanitti dhaloonni amma jirus ilma Atsee Yohaannis kan ta'e Mellaseen kan jalqabame ammas itti fufeera. Hardhas Atsee Yohaannisiif siidaa ijaaruu jechuun dhiiga Musliimoota kan jigasanitti gammaduu jechuudha. Nudisame nuntutukina nudisame fatanina sodan sahina nutalifna sodan sahina nutobsina hindagatina kanu basastan hindagatina warinu jestan hindagatina darang kamurtan hindagatina garaf kambultan hindagatina gubo kanyatan hindagatina akadevistan hindagano dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo diraamaa foon ofii nyaatu jedhu kutaa afuraffaa isiniif dhiyeessuuf keenya ni beekama. Hardhaaf diraamaa foon ofii nyaatu jedhu kan hin qabnu isa torbaan dhufu itti deebina. Inshaallah sagantaa guyyaa hardhaa irratti immoo diraamaa haaraa qabannee dhiyaannee jirra. Mata dureen isaa jala bultii Nasrii jedha. turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Wassalaamu alaykum jedhasiin gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbi mu'mintoota harkaa kan kee gahee yaa Allah nama diin keetii jecha bahe. Qophii qalamaa birri wanni rabbiin uume qalama ableen qalamaatis qalama. Dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hanturraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsu buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. جاولتي نصري بريسا قبيسان مجاهدين هارو تاتو نتوتا تبرو أبرو قلالك انديسان أبو الخير جاولتي نصري الله أكبر ولله الحمد. سودا أبراهيم جلتي قد أصوت جامع الحمد لله ربين ندم ميزقون نتكيزين قدو لا كذي خرايا تنيس دكتورة تجتات سودا جات بدي بعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسمين تنجدرين جرام من أهل دقيقة موجودان سيدا ولاية. تكبير تاني تانيما هذا ويجي عليه أبشر أبو برني قدرت المعتاد الوالد اللي كم سنة عرف هذا ما يجي تاني أبو نجد جنة يا رب هذا ما يا بس بيخاوي ويجا والرب ممتاز جنة أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. استجاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ستجا ربشنا عمل عياني المثير أما غرمنا ربشنا غرمنا نمس عندنا فريد رادا ميلا فودا غابو ميلا فودا يا تكبير تاجي جاتو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيا سيادة. لك يقول هذا جرو يا دبيات سكاجي زبر. Isilleen naayimeen jeeni fi bar anwaarni hidhame. Xiqqoo bubbulee gaafa ayyaana diyaaspooraa Oromoo jaanii kabajan sanni yaadattaame. Gaafa san beekummaan naannoo qulqulleessee ture. Saala anwaar akkam jeeseeta. Haati warraa takka yoo gootee taate malee guyyaa keessummaan dhufte qofa waa mana firraa nartu jee. Kun watanamaaf jecha hidhame yaasmin ta'e. Akkana keessa jirra kunoo iidaafillee wabiidhaan haa ba'u jennaan nu didan. Hin gaddin garuu ati du'aa'uma godhe. Akkaan asitti hime abbaasummaa yoo dhageenye hin dhiisanii ni minaya. Haa yaasmin ta'e. Haa akkamii isinoo iidaa akkuma keenyaa kabajaa jirtan moo meenaayi? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إسماعيل سلا جافس نبي سلاتي في كلام تجافس نبي إسماعيل سلا كلامه في كلام ذاتي رب ما سباس ولا رب ما سباس ولا سلاتي ini kalam tu tercerah. Nyada. Abonua. Tikecef. Anjama di satu. Sela nanggapa betiwer so kalamu tatai sanggapne anwari semua kalamati. Kerumo ibeho kamu ya ba dubbi nabi Ismail tu ni nabi Ibrahim takkan jamani miti. Nu tu arhan jama bodoh temane. Mua kan jama takkanan. Malif dini jecha duun sila kabaja takkasunu mano. So arkamte. In arkamne higagaru. Alhamdulillah ya. Sani foran nur raji jiram tehun hoj. Afakat agaman tanala sirrinya. Ismail. أنا تكون مدولي خط المانجيني إيشان الرافع يا الله يا أبو أنا سمعت في فون أجيني أتبر ما ندرا ديغنيتي في فو هنا كسر تأجت تفجرا ما أنتم ما نديك قالوا فيه يا إلهي أتي إنفورميشن على بعد يا أبو أمبو جتمو dirree kana amma kuno bakka manni saa irraa diigame kana kaiza ganda gammachuu boo qabalee 09 dha hai foto isaa hundo duwa lakkoofsa kiyya mobaayila kiyya keessa jira bar yaa subhanallah maaltu diige saapiyaan jettamo ganda gabaree kana jettamo bakki takkanaaf ne mootummaan mana diigee fixe silattuuga tolchiyaa
isinin beeytanii gaafa keenyaa sanuu gaafa dura malaan seenaan seenus akkasuma malaan seenaan gaafa kaan qotee buloota gaafa gaara baasee gaara qochisiisaa jee dalagaa dhaabe sanuu qa ummata maaliif hin dhiisne ennaan ummanni dadhabnaan kaafirraa dhiisii qabruma isaa qonnaa jaaniituma qotaa baani akkasitti qabruma san seene amma namni mana diige beeytee ala baane jechuudha namninis qaduraa mana diigan kunoo namni gisee mana dhabe ala galaa gaarattis ni galaa akkamii wallaalan isaan wallahi annaan gaata kettiin tun hubba durmii eegalega waysan qofa tolfatanii mana diiguun bara tafaalotaanii diiggatanii ni yaanii dhiise kana qofaa eetiga namni manni duraa diigame eessa galaboo gaara haa isaan akkamii wallaalan yaa mucaa namni mana gisee namni mana galaa manaa gisee deeme eessatti nama akka namni ichitti wal qunnamuu fi tolfatanii dhiisii hundumaafuu tafaawula warra isaan duraati quni alamni walii kana walii kazaalika nafaanu mujrimiin dhaabar Allahu ta'ala yaabo waan itti kofallu miti bar gaalaal qorqorroo hunda akkatti biici godhee boonti gubbaa gaqqoto kun qaama kheenaa ni tolche laala agaarumaaf maaliif ni beeyta namni rabbiin akkam jeni beeyta yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina je akkasitti yaa mujaariya harka ofiitiin inumaa kana maaddii gujjiranii mire diiggatanii mana diiggaan mana jaaruun namni mana jaaru bultiif deema beeyna ha mana diigu ni hee haa ka utaa hin jennuun hin jeyan abuu rabbi خابر أكسيكا جل بولتين سريتي بيته جل بولتين سريت أنا خا ورما كسيفين تامبور ربنا أقوله ور إسألنا كسيتي والدميتي لا لمي خافر إذا كان الرأي بكدوات اللي تبرسوا إذا نمان دكامي جل بولتين توني إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول ربنا خبره يجريك ورحمة الله كل عام وأنتم بخير وينهم تدروا هيك دقاري أنا كنت أجيبه سيجيتي أنا كنت أنيساتي ما القبي ميتين بالبلاتة تاسو جبلون تربي تخاذوا من نهاية مدفنا أكسيس لا وركس ما في الحمد لله تيسني مي تقول دارنا سنين بالله في إيه سنين سنين دفعلال تا إسماعيل كي جاتي تكلمت تاريام جانا إيه الحمد لله جل زمانا بريتي وربنا غير شيران دلنا سامي أما خاطب ميداتي نوخا يا جلتي جيتني كبقبا زمانا خنبر جمتشوتا كدقيتين هاي تاكل شياسين فبينجاني يا بو شياسين إيه أن وفان أمارا خنا اللين بيخو لوهم إيماناتين سجلين ساتون يقولسيسا ناقلنين فليس خنا فقرب بنو باسه جرب بحن جاني يا ومتم من قتيسة جاني والله ما أنا كنت دريت أنا إن كاميس إنه ما خيسن بيخو فينجا برجع جانو ما نتيجة مرة دبابة شنغاري لا تي قامون يجلسوا نوم مشانيد به أتي قفني راس بلي رنجنا أبو بكر فعلا عشان نيجي لك يا أبو بكر كنا نتعاوني لبا أبو بكر لهم جاني كان أساسا الأستاذ رمباني مدرا أتي قفني أتي نانو سيكنا سنامو خد أسا كلاكس باني جراني أتي ديشون رابروان بان جاني مني أتي غافي تكلم نسين غافي تبدي الحمد لله يجي سني غافت تغافت لا ما أرشيد بقى بدها جاني نويتي غير مثال فكيني إيه فكيني بر دبي سجلان كيساتك كاغا ينافو كم تادلايس نمني أمر يبطن شفتان تكتمي سر رافول يا جنو يمي وجوز الرافول يبودا أتخاوي واتي أتو ويتي ساتو بودا نومك أنفتي ساتو عشان راسي ديفيسي نريد فكاتا دبجيدا سجلت بيشة رئيسة غاية هاي برتا كسي برا مبر مسلمة ميكا إيرا جراك دوها دوغا جدتي يا مجاهد دوغا مسلمة ميكا وصو إيرا جرو مني يتين خا دندا سياسة تناني غافان ندريه جنو ناسسو أكسي برا أمو برا مالي دي جلويتا
أنبر ربي يو أتقرت يو قالت تيني سنيدا خجيس الجسد ودماء ربي نواباتهم أمو تناني جل فرقاي أنقل ما بقد أنا بفتح عن أستاذ في ياسين نور فاحمد دين فات بينزي إنه ما ريسي أكو مجرد أنيس باني أنت بيته سلام جل قلت لنا سيد رامي الحمد لله يا غاي بريني ترانو ما هو بقى تقربا سبيتا خدا نتناقع يا أبو خليل يا بكما كسد رانو قديش دوجت كريم إدر تبا قال الله أكبر جنوخا أبا جيتوا في تكفانا قريك فتين ما برا الرخنان دي سمالي الدمانان الله أكبرين تين ما ينتهي جاي تزا دابي جيجي تكر نمني سدقود أم نام فرانو موسى الله أكبرين الدمانان يا أخي اللي تقول ريتجين كنا بشان فيد ويسان كفاسا يا وتجيها لا إكتي ثاني تناها إسام بكتكرابا سنقول نتناك أنيمي نوجد نمت كبيجة سويدين يوتنا أو إني تابيها جنة تنوتلا لسان كاتبر يدو فرد لا رولي بعدين تجيها إسي ثاني رتها اللامي بيجة سويدين قربان فرنجيلا يا أبو مارتين جانيني أسيه الأمر خامته تكوفي مال Anjichatu biyatana hidhame. Laal. Way jarri way qaanyi beeka tanuu gaazexeessaa gurbaan. Gaazexeessi hidhan. Haa isaan akkuma baran kana haa cillim godhanii diraamuma akka qopheessanii kana fa'aa. Saayinsiin beekan jeebar mucaan duraanuu siyaasaa malee. Saayinsiin addunyaarraa wal tokkoffaa jee jalaa wal tokkoffaa. Saayinsiin siyaasaa tanallee wal tokkummattiin beeka. Akkasitti yaabuu nama rabxaa galee akkana ciisu hunda kaaseeti. Nyaata kana hunda nuti wallahi alaa ajajanna jee kan paastaa fi wanni ollaa harkanne ergannee nama. Numaa'uu jee diraamaa yaaneen qopheessite jee nuti akka ifumaaf dookumantarii jaanii ka qopheessan san kaasa bar fiilmii jaanii ka komitee teenya irratti faa qopheessanii jira. Yaaboo jihaadaawii harakaataawii. Jihaadaawii kattasiisan ka. Bargurran anuma baatiyan keessa daga dimbure mee ilaahay Dirbaasan faarattis kattasi qopheessanii uska akkam jeesee toggaa sochiisan yaabu diraamaa wayyaaneen qopheessite ifuma pirooduusaraa fi daayirektaraa isaatee qopheessite je anis aktara ta'eetiin irratti hirmaadhe jee kijiba isaanii wal bira fidanii ka nama gaara keessa jiruun isa bira fidanii ka akka baransan wajjin qarraxaliika kanumaaf isaanii ammata meeqatti murteessanii addunyaan harkaa baafte yaabu iccitii isaanii akkasii rabbiin gaddii gasaama meeqaanyii isaanii. Rabbii bira jiraami sanatti bira jiraachuu baannu. Wallahi rabbiin osoo carraana tolcheetuma rabbii na milkeesse. Yaa tolchu kaaboo maali? An gaazexeessuma taheetumaan kijiba isaanii dhara isaanii kana saaxiluu fedha akkam. Hiriibuu dhiyoo sana bar waan hin harkeessifu. Facebook irratti wanti waan ajaa'ibaa takkaan arge. Tole odeessinee filattuu baasa qabdaati. Dr. Mararaa Guddinaa ammaan dura akkana jaanii turan. Oromoo sabbo. Ummanni waan nyaatu dhabe hoogganaa isaanii nyaataa jedhe. Hoogganaa isaanii waan hin oolamne jedhe. Jecha isaanii kanarratti dhaabbataniiti miseensonni maamiltoonni FB irra mari'achaa turan. Tokko kije duuba ummanni Itoophiyaa beeloo akkamitti hoogganaa isaanii nyaatanii jennaani. Beeloon akkamitti hoogganaa isaanii kana nyaatanii jennaani. Khaanis deebii kijeen. Ummanni Itoophiyaa foon booyyee nyaatu foon booyyee haraam kaayee jiru. Dubbiin takkasiiti. Harkarra war beeku. Mootummaan tun booyyee ta'uu baate kaata nyaatan jechuu isaatii baate. Tamana barnootaatiis numa jirtisaniis numaan dhagaa. Arrellee duudhaan dhagee mee isin ijoolleen teenya akkam jettan mee dubbii tanarratti duba furmaanni qabaachuu qabdi gaa dubbiin takkisee dhufte furmaanni jala jiraachuu qabaa beekte. Alhamdulillah dekkar waliin dhugamu bareeduudha warra. Wallahi jeeroo dhugumeette dhugumatti obboleeyyiin kiyya yaadni keessan hundinuu akkasanii naatee jira. Anis yaada furmaataa tokkoon qaba. Duula baayikootii kan hoggansi qabsoo sagaleen keenya haa dhagayamu labsu cinatti.
nutis tarkaanfii adda addaa fudhachuu nurra jira ni dandeenya. Ani wanni na ajaa'ibu magaalaa hawaasni muslimaa harka 90 ta'u keessatti muciyyoon takka hijaaba uffattee barachuu yeroo dhowwamtu baasuma. Baasuma habaasanatti eessa. Ammaas inni lamadaa rakkooleen akkanaa kana dandamachuuf sila akkana goree gaarii na fakkaata. Madarasa mataa keenyaa sadarkaa haayiskoolitti ijaarannee muslimni ijoolleen teenya ta muslimaa cuftinu bilisummaan akka baratu haalessa odoo mijjeessine kan barootaa sin dhabde gaarii kaata manni barumsaa kan isaan mirga keenya keessa sarban waan dura qullateef waan qullate barsiisonni jaraatii fi hojjettoonni bakka itti dalagan waan hin qabneef mirgi keenya kabajamuu dirqama ta'anii dirqama. Nama yoo dhabamu. Laawwan kun ijoollee takka illee barachuun isteen kutaan dura qullaate. Dhummaan bara achi barsiisanii ree. Barbaadaan nu barbaada. Mana ijoollee barbaada. Aliyyii jedhu gudditti. Wallaahi. Wallahi kana yaada bareedaa hafti elloonuu nuti osoo parsantii bila sana taanee jirru akkanatti hacuucamu kan ifuma irraanfanne elloonuu salaata dhabu ijaaba keenya dhalaan teenyaas dhabuufa yaada bareedaa hafti karra dalagamuu qabu. Mashallah dhuga wallahi. Maali raadau yoo kanaaf hin taane. Dhuga laal Soomaali amma tuffaan diaspora kana hojjetu qashootti hidhata qabdu walii obboleettiin takkachisitti yaanga kan bareen tola dhageetti. Silaamuun furmaataan kun na mul'atu maal seete. Islaamni miidiyaa mataa fi qabaachuu qaba televiziyoona. Amma kijiba karee kun himte sanfaa. Warra gartee fincilaa boojinee maal jaanii kijiba hunda fiilmii wal qindeessanii nu agarsiisan san. Silaa kajalaasaa tullu bar televiziyoona mataa keenyaa osoo qabaanne. Islaamni dila kana tahee biyya keessa muslima meeqaa jira. Duuba dilli kun walitti qabamee waan danda'u walitti baasee televiziyoona mataa fi chaanaala keenya silaa bananne barmu oloon waan cabsanii akkasuma fakkaatee rabbii irra kannanii silaa guyyaadhaan guyyaan jira jaadaa yarkaa jaannuti immoo yaadigaa yarkaa tenniti baqa irra deebisne kaalispoonsi islaamni keessatti warri biyyaalaa jettan isinfaa warri biyyaalaatti fira qabdan obboleen keessan guula siifee isinii bilbilan gaafeeta warri biyyaalaa kana hedduu waliin bilbilu beeta achi wal quban qabnu warri nama qabdan kun itti hima gaafee isinii bilbilan wanni godhu qabdan duramii televiziyoona tokko nu banaadhaa jaan islaamni kan afaan oromootiin dabarsu kan waa islaamaa irra dalagu jechuudha. Inshaallah. Dhugaatii maqayyatu goorii biyyaalaa isinii bilbilan. Yaada gaariidha. Dalagamu qaba kun yaada gaariidha. Awon ga'idaati idaallee margaa zikrii farallee rafanne. Ajee takka salaata nu buusa deemee dhugaa jettee du'aa faru godha. Bar jala bultee ni dhiyaate. Salaata chaabuma itti goona. Hooliin nurraa qabu. Hamataa dhagaa nurraa qabu. Hagaraa uffanii kana nurraa qabu. Khayya bishaanii nurraa qabu. Ummata dhagaafteer kana nurraa qabu. Biyyee fooy kana nurraa qabu. Bishaan akaa kana nurraa qabu. Akkasii ummata lukkuu elma kana nurraa qabu. Nuti yaada biyyee namaa hidhuun beeynu. Rabbiin isaanii faayidu akkasika rabbiin balaa hunda nurraa qabu jahamtu duraa baa isinis bagaa ayyaana kana eeddani warra amata hin eegu nu haa godhu warra teenya qofaa du'aa godhatuumi tagamtaa tanaan nu yaachisee jira ammee ta ummata islaamaa kana akkasii yaa ijoolleetiyya silaamu waan shabaabni gaggaariin akka keessanii kun amma nu keessa jiru nasriin tun numa dhuftii jala bultii geenye alhamdulillah warra baranaa kabareedduu isin yaa godhu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Obboleewwan keenya kan diraamaa kan nuuf qopheessitan hedduu isan galatoomfanna. Rabbiin jazaa keessan jannata isiniif haa taasisu. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qindeeffannee dhiyaanne
asumarratti goolabama. Sagantaa keenya osoo hin xumurin mata dureewwan oduu gaggabaabsee isin dhageessisa. Sagantaan deeggartoonni qabsichaa Siyaatil Jarmiyaa Risaalaa Intarnaashinaal fi Masjidul Rahmaan kan magaalaa Siyaatilitti argamu wajjin ta'uun qopheessan milkaa'inaan kan xumurame ta'uu ibsame. Dargaggoonni guyyaa ayyaanii Iidatti magaalaa Finfinnee irraa tisheertii fidaa akka jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman walumaa galatti wabii qarshii 15,000 gaafatamuu isaanii beekame. Waldaan tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaa kan Sheek Said Ahmad Mustafaan hoogganamu magaalaa Riyaaditti sagantaa tokkummaa fi sadaqaa guddaa ta'e geggeesse. Magaalaa Daamaatti duulli musliimoota qulqulluu hidhuu cimee itti fufeera. Qophiileen har'aaf qindeeffannee dhiyaanne kana fakkaata. Hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Allahu Rabbi ya jaba qabeen qabnu sikaba quwaa fi qudraaleen qabnu sikaba quwaa fi qudraaleen qabnu sikaba nuun dhibini nurraa kaasi waan nu dhibaan Allahu Rabbi ya jaba jabeen qabnu sikaba quwaa fi qudraaleen qabnu sikaba nuun dhibini nurraa kaasi waan nu dhibaan